Kaka jaalatamtoota hordoftoota Orotube har'a waa'ee COVID-19 qorachuudhaaf bahe. COVID-19 magaalaa Roobee keessatti akkamitti jira? Haala kamiin uummanni ofirraa ittisuudhaaf fayyadamaa jira? San waliin laallaa hangasitti nu wajjin turaa jennaa. Nu wajjin turaa nagayaatti warri Orotube nuuf daawwadhaa. Duraan dursee nagaa sun gaafachaa ma'aan keessan akkam jira? Nagaa qabdanii isin akkam duraan dursee nagaa sun gaafannaa? Ayyee galatoomii carraa kan naa kennu keetiif galatoomii isin jedha. Maqaan kiyya Usaamaa Muhammad jedhama. Jiraata magaalaa kanaati. Bakkeen jiraadhus magaalaa kana keessa. Okay. Mee hadha wanni si gaafatu dhufne waa'ee koronaa kana. Koronaa vaayirasiin haala kamiin mee ati akkamitti koronaa vaayirasii kana ittisuudhaaf haala kamirra jirta? Akkamitti akka fayyadamaa jirtan? Koronaa kana akkitti ani itti fayyadamu jiru sa'aatii sekondiidhaan jechuu harka kiyya dhiqadhee yoo dhiqaate sekondii 20 harka kiyya saamunaadhaan irra deddeebi'ee dhiqadhee ammallee maaksii guyyatti al-lama jijjiiradhee haala danda'ameen bakka geetti fageenya kiyya eeggachaa akkasitti ofirraa eega. Obboleewwan keetiif mee ati maal dhaabda? Gorsa kamii dhaamtaaf mee? Obboleen kiyyaaf wanni an dhaamu haga danda'anitti fageenya ofii eeggachaa qulqullina ofii eeggachaa wayitee gadi bahan just fageenya maaksii godhatanii haguuggii funyaanii fuula godhatanii bahuu qabanii ammas haga danda'anitti meetira 2 haga 3 jechuudha walirraa faffagaatanii dhaabbachuu qaban jedha. Egaa ka jaalatamtoota kennaa akkuma argaa jirtan mee maqaan kee eenyu jedhama? Maqaan kee nuuf himi. Carraa kana naa kennuu keetiif baay'ee galatoomii. Maqaan kiyya Sa'iid Abdurrahmaan naan jedhan. Galatoomii. Koronaa vaayirasii kana ittisuudhaaf ati mee haala taphataatu gaheen taphataatu maayini? Ani akka mataa kiyyaatti COVID-19 kana ittisuudhaaf jecha haga danda'ameen fageenya keenyas ni eeggannaa. Guyyatti harkaa fi miila keenyallee ni dhiqannaa. Maaksii akkuma jedhamaa ture guyyatti al-lama ni fayyadamna. Kana haga danda'ameen jecha itti fayyadamaa jira. Galatoomii mee ati hiriyoota keetiif obboleewwan keetiif ati dhibee kana ittisuudhaaf gorsa ati qabduuf mee gorsa kan kee asumaan dabarfadhu maal jettan? Hiriyoota kiyyaaf jecha dhaamsi an dhaamuuf fageenya keessanis eeggadhaa. Maaksii akkuma jedhamaa tures guyyatti al-lama fayyadamuudhaan jecha dhibee kana ofirraa ittisaa isin jedhaan. Galatoomii. Ayyee galatoomii. Jabaadhu. Orotube hundaati. Qophii keenya akkuma jalqabetti jira hangasitti wajjin tura. Abdii nurraan kutinaa like, share, subscribe nu godhaa hangasitti nu wajjin tura. YouTube Orotube jabeessaa. Galatoomii kennaa akkuma argaa jirtan qeerroo tokko asumatti argannee naannoo keessatti mee maqaan kee eenyu jedhama? Ani maqaan kiyya Hasan Hussein Kadir Aloo jedhama. Mee koronaa vaayirasii kana mee akkami ittisuudhaaf ati? Karoora baafattee akkami ittisuudhaaf mee nutti himi kana? Manatti galee shildibeetti dhokachuu bakka oddoma keessa ol deemuun jiraami. Haala karaa ofirraa ittisa. Namatti hin kalaa'u, nama hin beeknetti hin kalaa'u keessattuu hin amanu nama amanu fi ruuhiitii yaafuu amanu sodaadhe. Ishii nama akka fakkeenya obboleewwan keetii fi uummata naannoo kee jiru goddanyoota kee akkamitti akka koronaa kana ittisuuf gorsa isaanii mee asumarra nu dabarsi? Ani akkaataa isaan itti gorsu yoo kana jalaa dhagaan taate hangizee baay'ee namaan haasoo kiyyaaf haasawuun namaa walitti hin galu. Akka kiyyatti yoo ka koronaa ofirraa ittisuu danda'an taate oddoo keessa haa fiigan akka gadi hin baanne namu arganitti akka hin deemne bakka ani wanni an jedhu kanuma. Galatoomii nagaa nu turi. Bakka isinillee badinaatii biqqeedhaa mul'adha. Egaa ka jaalatamtoota kennaa akkuma argaa jirtan miidiyaan Orotube har'a gahee guddaa taphataa oolee waan ta'eef namoonni hedduun isa keessaniyyuu
like share nu godha yeroo indeetti karaa biriitiin illee kabirita qabdu illee birita kan wargaari angasitti nagaan nu tura miidiyaa kan hojjechiisa miidiyaan isin malee nama biraan qabu nagaan nu tura angasitti